Hojiiwwan mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kennee hojjechaa jiru keessaa inni tokko hojii qonnaati. Qonni gama ammayyaa fi teekinooloojii dandeeggaramee hojjetamuudhaan jijjiiramoonni hedduunis dhufaatii jira. Karoorri gama qonnaatiin qabamee fi oomishaa fi oomishtummaan dabaluudhaan ifaajiin qonnaan bulaa akka galma gahuuf galteen qonnaa ga'ee guddaa qaba. Bara kana qonna keenya gannaatiif galtee qonnaa gahaa argachaa jirra jedhu qonnaan bultoonni godina Shawaa Bahaa Dugdaa obbo Abbuu Korojoo fi Akliiluu Kabbada. Sa'aatii gannaati irratti qorichi barbaadame hundinuu ni jira. Daldalaa illee immoo baay'inaan naannoo keenya kana waan jiruuf wal maddii qabnee olaallu immoo gatiidhanis haa ta'uuti waanuma garaagaraatiin xiqqoo asirratti fooyya'ina qaba jechuudha. አቅርቦቱ በሰፊው አለ dhiyeessini bal'inaan jira qonnaan bulaan waan barbaade sanyiis haa ta'u keemikaala gatii gadaanaadhaan bitanna qorichaan barbaadu argadheera gara fuulduraattis keemikaalli dhufaa jira waan jedhameef sagantaadhaan dhufeetan bitadha. በፕሮግራም መጥቼ እገዛለሁ። Dhiyeessii keemikaala wal qabatee darbee keemikaalli akkaakuu tokko hanqinatu jira kan jedhan qonnaan bultoonni kunneen gatiidhaan wal qabatee akka barootan darbanii gatii malleef saaxilamaa hin jirru jechuudhaan yuuneenii irraa gatii madaalawaadhaan argachaatii jirra jedhu. Garaagarummaan jiru hedduudha. Fakkeenyaaf amma tooppikii fa'aa fudhattee garaagarummaan amma daldalaa bira hoo deemte naannoo birrii 10,000 minaati. Asitti garuu amma hin jiru jedhan malee asitti gatiin isaa immoo fooyyedha gadi bu'aadhas. Garaagarummaa baay'ee qaba. Amma yeroo baay'ee namoonni baay'een asuma qotee buluma fakkaataniit illee kan asii fuudhanii suuqii geessanii numatti as deebisanii gurguran illee ni jiru. Garuu nu waan amma waan baay'ee hubannee jirruuf yeroo banamee asii hojjetaa jiranitti eegne bitannee itti fayyadamna. Itti aanan hojii gaggeessaa yuuneenii tajaajila qonna maraa qonnaan bultoota Booraa Dambal obbo Bariisoo Simboo bara kana qonna gannaatiif sanyii irraa jalqabee keemikaalas qonnaan bultootaaf haala gahaa ta'een dhiyeessaa jiraachuu kaasu. Yuuneeniin keenya galtee haala waliigalaa irratti kan inni xiyyeeffatee dhiyeessu xaa'oo irraa jalqabee hanga amma yeroo ammaa kana keemikaalota gosa garaagaraa yuuneeniin federeeshinii faana ta'uudhaan keemikaalota federeeshinii bira jiru isaa wajjin waliigaltee uume achi dhiyeessee qonnaan bultootaa fi buufata 4 irratti kan dhiyeessuuf jechuudha. Keemikaala tokko irratti hanqinni jiraachuu kan kaasan obbo Bariisoon federeeshinii qonnaan bultootaa waliin ta'uudhaan rakkoo kan inni furra jechuun qonnaan bultoonni keenya akka kanaan dura gatii malleef akka hin saaxilamne gatii madaalawaadhaan dhiyeessaa jiraachuus dubbatu. Qorichoota qonnaan bulaan barbaadan keessaa kan yeroo ammaa kana waaggiidhaaf ta'u kan akka reeksidoo, tiltii fi kan biraa yeroodhaan argachuu irratti xiqqoo duubatti nu jala harkifatee jira. Kun ammoo federeeshiniin itti yaadee waan furuu qabu nuti immoo qophiidha fuunee dhiyeessuudhaaf jechuudha. Akka godina Shawaa Bahaatti bara kana oomishaa fi oomishtummaa dachaadhaan dabaluudhaaf dhiyeessii keemikaalaa gahaa ta'e dhiyeessaa jiraachuu kan dubbatan itti aanan eejensii waldaa hojii gamtaa godina Shawaa Bahaa obbo Gosaa Xilaa hanga ammaatti keemikaala liitira 24,000 fi 600 ol yuuneenota biraan gahuu kaasu. Gosa keemikaala garaagaraa haala qabatamaa qilleensa naannoo kana jiruutiin fedhii qonnaan bulaatiin gosa oomishaatiin dhiyeessuudhaaf dandeenya jirra. Waliigalatti hanga ammaatti liitirri 24,000 fi 600 ol yuuneenii keenya bira gahee jira. Kan yuuneenii bira gahe sun immoo fayyadummaa qonnaan bulaa keenyatiif gara waldaatti gadi bu'uu waan isarra jiraatuuf sana keessaa walakkaan isaa gara liitira 15,000 fi 169 yeroo ammaa kanatti waldaalee bu'uuraa keenya bira gahee isaanis dabarsanii raabsanii jira jechuudha. Kanaan dura keemikaalli karaa seeraan alaatiin daddabarfamuudhaan gatiin itti dabalamee gurguramaa ture komii qonnaan bultoota bal'aa ta'ee ture kan jedhan obbo Gosaan bara kana to'annoo fi hordoffiin taasifamuudhaan qonnaan bultoonni gatii madaalawaadhaan argachaa jiraachuu kaasu. Hanqina keemikaala gosa tokko kan furamus ta'uu dubbatu. Dawaan bilaak maarkeetii keessatti akkaataatti nama hin taane harka galee akkaataatti qonnaan bulaa irratti miidhaatti fidaatti ture haqa jiru jechuudha. Sirni deeggarsaaf hordoffiis hangasuma gadi aanaa ta'uu irraa kan ka'e qonnaan bulaa irratti gatiin ni dabalama. Sirna deeggarsaaf hordoffii cimaa taasisuudhaan waan potenshaala godina keenyatiin waan karoorfanne sana akka nu dhiyaatu wanti dhiyaate sun qonnaan bulaa bira harka gahee hojii irra akka ooluu fi gatiin jedhameen yookaan murtaa'ee darbeerraan alatti
keemikaalli qonnaan bulaa bira qaqqabu akka hin jiraanne irratti walii galamee hojjetamaa jira waan ta'eef daballii gatii irratti komiin amma qonnaan bulaa bira jiru baay'ee gadhaana jechuun dandeenya.